amma kamaakin Faransaayidha kun chitiin sin dhageessisaa yoo barbaadan amma ka ibsishaan kaayiroo dhufee dalgii gochuufin akkasuma ifaa jechuudha maashaallah. Eere baay'ee takka fagaatanii jiranii jirri ashaangulliitii kana jechuudha. Ibsishaata ergee fi waan isheen goggootu ilaalame dhugumatti jaalalaan qabamte miira cimaa keessa jirti maakin. Mee warroonni jaarsa keessan bira jirtan hagamta ka gammachiisu jirtani. Warri jaarsa keessan surpiraayisii gochuu siniif hin beekne yoo mana keessa gadi gotottanii gatuu yaadaa jirtan. Eere namni hundi akka ibsishaata wettanii jaarsa keessanitti nyaaraan bubbutinaadha. Dhiiruma argatuun cimtee jirti wallaahi billaahi. Eere maakii keenya tasgabbaa'ee mucaan miira keessa galtee duuteetti gurbaan guyyaarra surpiraayisiitti roobsaa wala. Isheen bakka gaafa namni takka waan namaa godhu namni lubbuu isaa yoo osoo kenneef irraa hin qusattu waan ta'eef akka taatu dhabuu jirti. Mee waan isheen goggootu ilaalaa dhugaa dubbachuufi fuunduruma isaatti jechuudha ashaangulliitii kana isa biteefi fuunduruma isaatti ashaangulliitii shittoo bicha gootee ammatte bar akka waan ibsishaa ammachuu jirtu. Miira keessa jirani bar isa laalaa shittootti naqoo jirti. Ay miskiin. Mee warri jaarsa qabdan hagamta ka jaarsa keessan gammachiisuu jirtan dhugaa dubbachuuf warri fageenya taa'u yoom wal arginaa maraata warri wal bira jiru immoo wal ququntuudhaa irra bariyoon iji dalgaa wal laala yaaboo iji dalgaa wal laalina iji keessa naabadu warri jaarsa jaartii wal fuutanii kaatanii warri nyaara walitti gugudun fitanii mana keessan gees sheexana jira sheexana of keessaa baasaa warri akkasii kun amma sooduu simbirtuu faaxee baay'eeni ati surpiraayisii namaa gochuun beektu jaarsi kiyyamaa miskiina ta'e jechuun jaarsa ququntuttee shiroo baxabbaxxee itti kennuu jirti jedhaan ituu seeraan hin hojjete akkasillee hin ta'inaadha yeroo baay'ee jireenyi carraadha jedhu carraaqqiidhasii jedhu garuu hireen namaa carraadha dhugaa rabbi yeroo baay'ee ka jireenya gaariitti jiraachisu carraa rabbi sii kennedha malee carraatteef miti lafaateef miti. Namoonni tokko tokko maakii irra duuluu jiran jechuudha maaliif itti naafaniiti dhugaa rabbi itti naafaniitu jaarsuma ishee kanayyuu itti naafuu jiranii jechuudha dhuguma namni waan gaarii namatti naafa malee namni waan gadadoo waan hin taane namatti ni naafu obboleettii keenya maakii sitti haa tolu gammadii habiibti viidiyoo wayii takka dubbattee turte jechuudha kun namoota isheetti inaafaniif deebiinatti fakkaata waan isheen viidiyoo wayii hojjettee turte viidiyoo sana dhumarran sinii ka'a waan nama ajaa'ibu keessa dhugaa dubbachuuf ibsishaan kun gumaan jaallataa jechuudha maaliif nama meeqa jira amma namoonni itti naafan adifaatee kunillee wayii sila jaarsa akkasii qabaadhe itti bare garaa isheetti wayii sila jaarsa akkasii qabaadhe keessa namaa kana waan jajjabaa jira wallaahi laazim yaa garuu osoma qonqootti sirrakkatu maashaallah namarraa jedhaadha maaliif bakka carraa nama tokko carraa kee ta'uu hin danda'u kanuma sinin jechuu barbaada warqiin kun akkatti kun warqiidha jechuudha warqiin kun yoo xiqqaate birrii 300,400 itti gurgurama jechuudha warqii oriijinaala taanaan akkasitti rasiitallee qaba wallaahi nama jaallatu yoo limmoollee namaa bite seenaaf ol kaa'atan malee hin gurgurani warroonni ganaa dhiira biyya faranjii jaalachuu barbaadan seenaa waan takka isinii dhaama jechuudha akkamitti akka dhiira biyya faranjii jiru harka keessan keessa oolchachuu dandeessan wallahi wanni kun icitiidha garuu isinitti nima kanaan dura yoo dubbii kiyya keessatti qooseera ta'e viidiyoo kana keessatti isa kana immoo dubbii dhugaan isinitti dhiira takka akkamitti akka boojii dandeessan jechuudha keessumaa akkasitti dhiira ka biyya faranjii jiru ka birrii qabu ka hojii hojjetatu jechuudha akkamitti jechuun keessan hin oolfu dhiirri biyya Ameerikaa yookiin immoo bakka Faransaay namni kana jirani ogguusaan haa isin jedhan jirjirte haa hin jedhin ogguusaan bakka sin jaaladheedhanii amma nama tokko jaalattee ji'a 3-4 jaalattee haga ji'a 3 bakka simmiitti fedhu nama si dhagama malee jaalattee namni kun gaarumminaaf hammeenyi isaa sirriitti adda siin ba'u jechuudha haga ji'a 3 amantus amanuu baattus gurra keessan qabeetiin shaarbiin sinittidha dubbii kana maaliif nama tokko jaalattee ji'a 3 gidduutti fatantee fixuu hin dandeessu gaarummina isaaf badiinsa isaa ji'a 3 wajjin haasoftee fiqiriima keessa jirta osoo namni sun ama akkamii ta'e illisitti mul'atu jechuudha gaafa ji'a 5-7 akkas gaafa geesse maalummaa nama sanaa sirriitti dhuunfata jechuudha amalli nama sanaa badaa ta'uu dhiisu so akkasiidha yoo dhiira biyya faranjis ta'u ka biyya kamiitu haa ta'u boojii barbaadanii kun akkatti surpiraayisiin yeroo jalqabaatiif oromoof waan ta'eef amma booddee namni bakka akka jaabatti surpiraayisii ol gochuu eegala waan ta'eef warri jaarsa hin qabne jaarsa qoqopheeffadhaadha warri jaarsa qabdan immoo uruutti hin dhidhiibinaa wallaahi billaahi jaarsi sirriitti nama fuudhee nama bulfatu baay'ee hin jiru bara kana akka carraate irra hedduun birriif si jaallata
fuudhee biyya namaatti si ergatuuf si jaallata daladdee mana nattaa gootu meeshaa nattaa bittu je'eetu si jaallata jechuudha irra hedduun nama ka miskinummaa isaatiin ofiisi dabalatu barbaadu harka xiqqoodha yaa akkasii isiniin jechuu barbaada hordoftoota kiyyaa kun amma maakina asitti immoo kun immoo sirpiraayisii biraadha jechuudha maali gabanuu jechuu jirti yaabantumee waanuma keessa jiru iyyuu laalla sirpiraayisiin isaanii arras boris na fakkaata waan isaa hin dhumatu gurbaa warra baalee birrii saantala warra argeetti fitate biyyatti waan ijaartu silaati qoy biyyatti mana waan ijaartu hin jedha bariifsi shaati Sidaan ke maakii taate bakka maakii marratti waan argite fixadhuuti gaafa isheen simbira geesse akka hin jiraattani akkasiisin jechuu barbaada kabajamtoota hordoftoota kiyyaa gaafa dhiirri biyya biraa jirtu yookiin akka biyya kaminuu jiraatu jaalalaan qabu akka jaalalli keessan qabee maraachuu gochuu barbaadanii nan akkam gootu beektu gaafanni haay minaamin jedhee aasaa fiqirii keessa gaggalee gaashan sinitti haasa'uu barbaadu sin immoo hojii naasoftan sobdanii kostoreetti jechuudha biiziidha minaamin jettu yoonni sa'aatii tokko sin jinaa haasa'uu barbaadate sin immoo deeqaa 10 fa'aa hojii naasoftanii booddeen sibiil bilaa minaamin jettan bakka ammanni dhibbatti waa takka isinii godhutti namaninaadha maaliif hedduun isaanii ni sobane wallahi irra hedduun isaanii jechuudha keessumaa dhiironni gara biyya faranjii Ameerikaa jiran kun jechuudha namni ofiin nu barbaada ofiin fooloo nu godha jedhanii namatti kostar jedhan jechuudha hedduu akka namatti bobboonanii akkasii maaster ibsi shawaan jiru yoo jiraate xiqqoo sirba qannasi bultii keessatti oomallee qara'uu baatanii oomallee diin jabeeffatu baatanii bultii keessatti rabbiin kadhatuun uma barbaachisti wallahi waajiba maaliif sheexana waswaasi waa hedduu namarraa dhorkiti isiniin jechuu barbaadeetanii ishee gammachiisuuf fataa jechuuf dannasaa jira jechuudha dansiisa isinitti agarsiisa kun waasumaane mana keessatti gaafa jaartiin kee dhufte biratti sirbuu dandeessa amma garuu baay'ee nu biratti sirbinii isin jechuu barbaanneeti shamara hedduutillee si hawa waan ta'eef mee amma jireenyuma maakii kana nama meeqatti naaf jira wallahi laazim tokkoffaa maal jetti beekta wal bira gallabari maakiin hin beekaa minaama hin jettee nama arma qullaa maarree qullaa deemu jetti yaa boo inaaf fadhiisa wallahi billahi inaaf namarraa dhiisa ani yeroo baay'ee yuutuuba kee irratti nama hin jaalladne waraabu nama jaalladhu qofaa waa'ee isaa dubbadhaa jechuudha ogguu waa dubbadhu asaa kiyya keessa gorsis jira qoosaan jira irra caalii garuu dubbiin kiyya wallahi ogguu waa dubbadhu waan takka yoo persentii haga persentii 10 dubbadde persentiin 6 qabxiidha jechuudha faayidaadha abbaa fudhateef persentiin 3-4 immoo tarii qoosaamaaf haasaamaaf ta'uu danda'a isiniin jechuu barbaada kun maaster ibsishaan akkasittiin yoon sirbee tarii ni gammaddi laata mucayyoon kun jedhe erga qabsoo dhiifte hedduu takkayyuu itti tolee jira maakiitti qabsoo silas maal qabsaa'u yaakii miidiyaa irra ta'anii heere maakii shaangulliititti shittoon fixini maal taate ibsishaa seete moo ibsishaa miti bar mee dhiira bareedaatti hirmuun bara kana garaacha nama gubaate warri jaarsa bareedaa qabdan nyaaratti hin babbadinaa wallaahi billaahi xayyib akkasuma immoo jaalalti miidiyaa irratti jalqabame kuni bakka hedduu takka laazima obsa qabaachuu nama hedduutu wal jaallatee ni beektani jechuudha namni gizee tokko lama walitti deebi'ee nikaa walirraa buusee walitti deebi'ee nikaa walirraa buusee walitti deebi'ee waa hedduu nama gidduu gara iji namaa baay'ee takka nama seena soo kanaaf maashaallah irraa jedhaadha laphee qulqullaa namaaf gammadaa warri jaarsi keessan bifallee qabaatu baatu amala qabu wallahi miila irraa dhiqaa raffisa maaliif jaarsa gaarii qabaachuu waan guddoodha warri haasaan keessin dabbare rabbi rahmata siniyaa godhu warri haasaan keessin dabbare rabbi rahmata siniyaa godhu isiniin jechuu barbaada dhugaa dubbachuu fi hedduu takka nu bu'aarsanii jiranii fataa nu gochaa jiranii maaliif bakka namni keenya ajanda barbaada sammuu bu'aarsuu barbaada golma madaami kana keessa qofaa guungumaa walii gadi maarree bakka jireenyumaa sabaa walirra nama gammadu yoo arganu ni gammadan soo kanaaf gammachuu nama gammadaa isiniin jechuu barbaanna maaster ibsishaaf maaster maakii walirraa bareedanii rabbi waliin sinaa ga'u isiniin jechuu barbaanna shittoos qixxiin godhe akkatti cufattee jirti maakishaani akka isheen fooliin ishee iddoo tokkotti hin baanetti
akkasii isiniin jechuu barbaada. Wallahi dhiirri takka jechuudha hiyyeessa yoo haa ta'u garuu laphee qulqulluu qabaate onnee qulqulluu isin jaallata taanaan rakkoon qabu bareedina dhiiraallee hin ilaalina. Garuu dhiira hojii hin qabne dhiira mana hin qabne itti heerumina. Wallahi billahi maaliif dhiirri takka mana sin qabu hojii sin qabu garuu sinuman jaalladha jedhee yoo sin fuudhe dhiirri yeroo hedduu kan itti nama gatu gaafa ilmoo godhatanii jiran mana kiraa dadhabee ilmoo namaa wajjin guddisuu dadhabee dhiira baay'een nama ganee ba'a jechuudha. Yoo mana qabaatan mana keessattuu nama gatee yaa ba'u tokko tokko faayidaa